Yoo yaarka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabeekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeerra. Godina Wallagga Bahaa aanaalee qaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Koroneel Abiyyi Ahimad waxaluun himamee jira. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa kabaja dubartootaa Maarch 8 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dubartootaaf dabarsee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti dargaggoon tokko hidhattoota sirnichaan haala suukanneessaan ajjeefamuunis beekameera. Ulaa idil addunyaa fi wiirtuu tarsiimoo misoomaa kan taate magaalaan Moyyaalee hundeeffama waggaa 100ffaa ishee kabajachuuf qophiirra jirti. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Godina Wallagga Bahaa aanaalee qaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Koroneel Abiyyi Ahimad waxaluun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee Dullachaa keessatti tarkaanfii boonsaa humnoota weerartuu PP irratti taasiseen injifannoo galmeessuun himamee jira. Guyyaa har'aa bitootessa 8 bara 2024 waraanni garboonfataan PP godina Bahaa Wallaggaa aanaalee Dullachaa mooraa Xoorsee irraa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoon gara ganda qubannaa Horootti kan bobbaate waggaa ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo axxee ittiidhuun macheesse du'aa fi madoon adabu miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo arraatti biyyoolessa Oromiyaa beeksisee jira. Hanga gabaasa kun qindaa'etti lolichi kan itti fufee jiru waggaa ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo ganda qubbannaa Horoorraa gara mooraa irraa dhuftetti deebisuun akkasumas hanga mooraa isheetti adabuun adabbii barsiisaa laataa fi jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Wal waraansa kanaan loltooti mootummaa Itoophiyaa 5 booji'amuu ragaaleen bakkicha irraa ba'aa jiranis ni addeessu. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa kabaja dubartootaa Maarch 8 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dubartootaaf dabarsee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaatiin ammeenyi osoo isin hin daangessin xiiqii horachuun mirga namummaa fi dimokiraasii keessan kabachiisiifachuuf yeroon kun yeroo kamiyyuu caalaa yeroo itti jabaattanii hojjettanidha jechuun ergaa isaa eegaleera. Jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti shoorri dubartootaa gama hundaa olaanaadha. Dubartoonni mana ijaaruurraa jalqabee hanga biyya ijaaruutti qoodni qaban lakkaawwamee hin dhumu jechuun addi bilisummaa Oromoo ibseera. Sirna gadaa Oromoo keessattis dubartoonni kabajaa fi ulfina qabaniin haadha siinqee ta'anii rakkoo qe'ee keessatti dhalate irraa hanga sadarkaa biyyaatti jiru araara buusuun furuun beekamuu jedhee jira. Seenaa biyyoota yookaan saboota garbummaa jala turanii fi jiranii keessattis dubartoonni dubartummaan isaanii osoo isaan hin daangessin gaaffii mirgaa fi demokiraasii walqixxummaaf kabajamuu mirga dhala namaaf qabsoo roga hundumaan godhamaa ture keessatti hirmaannaa olaanaa qabu jechuun ABO'n jajee jira. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dubartoonni Oromoo bilisummaa biyyaaf kabaja sabummaaf falmuu hanga wareegama lubbuutti qabsoo gumaachaa jiru. Ofii hidhatanii loluu fi lolchisuu dabalatee siyaasa keessattuu qooda fudhataa turaniiru ammasitti jiru jechuun ABO'n dhugaa dubartootaa himee jira. Dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa turanii fi jiran darbeessa Oromoo ta'uu isaanii qofaan weerartootaa fi mootummoota impaayera Itoophiyaa dhufaa darbaniin Oromummaa isaanii yakkamuun harma muramaniiru. Abbaa warraa kee obboleessa kee ilma kee nutti duulchifte jedhamanii ajjeefamaniiru, gudeedamaniiru, hidhamanii iraarfamaniiru, ilmoo isii ajjeesanii reeffarra teessisaniiru jechuun addi bilisummaa Oromoo gidiraa dubartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti argan tarreessee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n itti dabaluunis mana hidhaatii baafamanii ajjeefamanii waraabessa nyaachifamaniiru, rorroo ifatanii biyya isaaniirraa waggaa baqatan irbaata qurxummii fi allaattii gammoojjii ta'aniiru jedhee jira. Dubartoonni Oromoo bilisummaa biyyaa fi saba isaaniif dimokiraasii fi walqixxummaaf kabajamuu mirga dhala namaaf wareegama ulfaataa kaffalaniiru ammas kaffalaa jira jechuun ABO'n ibsee jira. Yeroo ammaa kana addunyaan teenya waldhabdee ji'oopolitikaa irraa kaasee hanga sadarkaa hiyyummaa ol ka'aa jiruu fi dhiibbaa jijjiirama qilleensaa hammaataa dhufetti rakkoolee walxaxaa keessa jirti. Qormaanni kun dubartoota humneessuu qofaan furmaata argachuu danda'a jedhee namana jedheera addi bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo bitoota 8 guyyaa dubartoota addunyaa bara kanaa bara 2024 baga geessan gaafa jedhu dubartoota Oromoo qofa osoo hin taane keessaa waggoota 5 darbanii fi bulchiinsa mootummaa paartii Bilxiginnaa jalatti siyaasaan, waraanaan, dinagdee fi hawaasummaan miidhamaa olaanaaf kanneen saaxilaman gidiraa fi dhiphina gama hundaa keessa jiran
dubbachuu irraati jedhee jira. Warri waraana irratti labsame jala turee fi jiru kanneen qaama qalbiin itti cabdanii maatii keessan hundaa itti dhabdan boqonnaa nageenyaa kan dhabdan lammiileen Oromiyaa waraana bilxiginnaan kabajaan namummaa keessan isinirraa mulqame dubartoonni Oromoo kanneen golee Oromiyaa hunda keessatti warra aangoo afaan qawween dhuunfateen haara galfii dhabdanii iraarfamtan walumaa galatti sabaa fi sablamnoonni biyyattii cufti haala ulfaataa fi rakkisaa keessa darbitanii fi keessa jirtan radeebiin baga guyyaa kabaja dubartootaa maarchi 8 geessan jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsee jira. Dubartoonni guutuu biyyaatti rakkoo gama hundaa yeroo ammaa biyyattiin keessa kuftee jirtuu fi ofiifis ittiin iraaraa jirtan kana keessaa ba'uuf dimokiraasii dhugaa fi walqixxummaatti amanuun waliin gama nageenya amansiisaatti ce'uuf nurratti walabaan murtii kennachuuf sagaleen keessan qooda mul'ataa waan gumaachuuf sagalee keessan ol kaasaa dhageessisaa jedheera addi bilisummaa Oromoo. Dubartoonnii fi shamarran Oromoo har'as sababa eenyummaa isaaniitiin akkasumas sababa ilaalcha siyaasaatiin cunqurfamaa fi hidhaan dararaman akka mirgi namummaa fi mirgi dimokiraasii isaanii kabajamuuf cimsee kan gaafatu ta'uu addi bilisummaa Oromoo ABO'n himee jira. Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamii keessatti dargaggoon tokko hidhattoota sirnichaan haala suukanneessaan ajjeefamuun himame. Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti namoonni nagaan hojii idilee isaanii geggeeffatan hidhattoota sirnichaan ajjechaan irratti raawwatamuu jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaan dhiigni namoota qulqulluu dhangala'uu kan itti fufee jiru yoo ta'u, godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamii ganda kurii keessatti daldalaa tokko daakuu mana shaayii bitachuuf gara magaalaa Gidaamii kana deemaa ture. Dargaggoo maqaan isaa Abbuu Shaayii Maanuu jedhamu waraanni shiftaa Abiyyi Ahmediin ajjeefamuu jiraattonni dubbataniiru. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoo kana yeroof mana hidhaa kan galchan hoggaa ta'u guyyaa muraasaaf mana hidhaa erga tursiisaniin booda mana hidhaarraa baasanii halkan ajjeesanii bakkeetti gatuu simaniiru. Maatiin dargaggoo kanaa waajjira poolisii magaalaa Gidaamiitti deddeebanii gaafatanis aanaa haroo sabbuutti dabarsine jechuun itti qoosaa turuu fi maatiinis aanaa haroo sabbuutti deddeebanii rakkachaa turuu himuun kaleessa bitootessa 7 bara 2024 akka ajjeesanii gatan qaamuma isaanii keessaa maatiitti himuun maatiinis boo'icha akka ta'an himamee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa adaba hin qabne dambii seera yakkaa cabsuun namoota nagaa ajjeesuu itti fufanii jiru. Ulaa idil addunyaa fi wiirtuu tarsiimoo misoomaa kan taate magaalaan Moyyaalee hundeeffama waggaa 100ffaa ishee kabajachuuf qophiirra jirti. Itoophiyaa fi Keeniyaa riqicha wal quunnamsiistu uummata Oromoof immoo balbala idil addunyaa tokkotti ta'uun magaalaan Moyyaalee tajaajilaa jirti. Magaalaa umurii jaarraa tokko lakkoofsistee sabaaf sablammoota hedduu haammachuun daldala ho'aa kan keessummeessitu Moyyaaleen guyyaa boruu kabaja hundeeffama waggaa 100ffaa ishee kabajachuuf jala bultiirra jirti. Magaalaan Moyyaalee waggoota muraasa darban illee hawaasa Oromoo Keeniyaarraa irreecha kabajachuuf gara Oromiyaa dhufan simattee bohaarsisuun ishee ni yaadatama. Kana malees magaalaa Moyyaalee funyoo ta'uun Oromoo Booranaa fi Oromoo Marsaabiit gara lameeniin walitti hidhuun aadaa fi duudhaan sabichaa akka hin banneef akka riqichaatti tajaajilaa jirti. Seenaa guddina magaalota Oromiyaa keessatti ijaarsi jalqabaa namni lammii Giriikii Filiippis Zaafiroon kan ijaare akka ta'e seenaan himama. Bara 1924 immoo magaalaa Oromticha Booranaa hangafaa ta'uun magaalaan Moyyaalee ifaan ifatti hundooftee jirti. Kana malees yeroo waraana addunyaa lammaffaatti magaalaan Moyyaalee daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatiin humnoota xaaliyaaniitiin qabamtee akka turte seenaan ni dubbata. Bara 1941 bulchiinsi gita bittaa Biriteen Moyyaalee gama Keeniyaatiin wiirtuu bulchiinsa kolonii isaatti makuun bulchaa tureera. Bara 2001 ministeerri muummee Mallas Zeenaawii Moyyaaleen magaalaa murteessituu fi waljijjiirraa daldalaa waan taateef sararri daandii konkolaataa fi baaburaa hanga Naayiroobii fi buufata doonii Laamuu ga'u akka ijaaramu karoora isaanii ifoomsanii turani. Waggaa afur duras daandii Trans Afrikaa Highway hawaasaa Bulee Horaa Moyyaalee darbee Naayiroobii wal quunnamsiisu ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataan eebbifamee ture. Kana malees manni maree naannoo Oromiyaa misooma saffisaa irratti kan argamtu magaalaan Moyyaalee guraandhala 20 bara 2015 irraa eegaltee waamamni ishee mootummaa naannoo Oromiyaaf akka oolu murteessuun isaanii beekama. Magaalaan jaarraa tokko lakkoofsiste Moyyaaleen guyyaa borii hundeeffama waggaa 100ffaa ishee sirnoota garaagaraan ni kabajatti. Magaalota Oromiyaa wiirtuu daldala idil addunyaa ta'uun kanneen tajaajilaa turan keessaa gama kibba Oromiyaatiin magaalaa Moyyaalee, gama lixa Oromiyaatiin immoo magaalaa Goree turani. Magaalaan Gorees magaalota Oromiyaa seenaa hunda qabdu waggaa taatu bara 1895 hundaa'uun magaalaa Oromiyaa ishee seena qabeettiidha.
Bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti qaamoleen mootummaa nama baalagee shoohate jedhan ajjeesan hidhaan adabaman. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti kutaa magaalaa Duukam aanaa Xaddachaa keessatti qaamni nageenyaa tokkoo fi namni biraa tokko waliin ta'uun nama baalagee shoohatte jedhaniin ajjeesan hidhaa waggaa 8 hanga 10 adabamanii jiru. Miidhamaan dhuunfaa amma lubbuun hin jirre halkan keessaa sa'aatii 4 irratti gahee shoohatteetta jedhamuun hawaasa naannootiin qabamuusaa galmeen abbaa alangaa ifoomsee jira. Yeroo miidhamaan jiraattootaan to'atamee jirutti hojjetaa waajjira nageenyaa kan ture namni Raggaasaa Nagaash jedhamuu fi himatamaa lammaffaan Dammallaash Xaasoo jedhaman bakka hanni baalaa itti raawwate ga'uun yakka ajjechaa raawwachuun himameera. Himatamaa tokkoffaan Raggaasaa Nagaash shugguxii maakiroofii qabatee ture dhukaasuun miidhamaa Zaruun Galaanoo jedhamu rukutu. Himatamaa Dammallaash ammoo shugguxii gosa Istaar qabatee ture dhukaasullee miidhamaa osoo rukutiin hafuusaa abbaan alangaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ifoomsee jira. Himatamtoonni baala mukaaf jecha nama ajjeesan kunneen miidhamaa ajjeesuuf ayyama seeraa fi dambii kamiyyuu otoo hin qabaatin yakka gara jabinaan raawwatan jechuun isaan adabeera. Himatamtoonni lamaanis seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 540 jalatti kan himataman yoggaa ta'u abbaan alangaa ragaalee namaa fi mana yaalaa akkasumas bu'aa qorannoo poolisii qindeessuun dhiyeesseera jedhame. Manni murtii olaanaa magaalaa Bishooftuus dhimmicha erga ilaaleen booda dhaddacha guraandhala 27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waliin himatamaa Raggaasaa Nagaash irratti hidhaa cimaa waggaa 10 yommuu murteessu himatamaa lammaffaa Dammallaash Xaasoo irratti immoo hidhaa salphaa waggaa 8 murteessee jira. Dambiin seeraa fi heerri biyyattii waan cabeef Itoophiyaa keessatti namoonni sababa xixiqqoof ajjeefamaa jiru. Magaalaa Finfinnee keessattis of ilaalleen konkolaataa waan cabeef doktora nama yaalu tokko ajjeesuun ni yaadatama. Kana malees namni walgahii gubbaatti bilbilli isaa iyyite rasaasa shugguxiin rukutamee ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo waa beekoti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share godhaa isiniin jenna. Akkasumas karaa Telegiraamii fi Feesbuukaa miidiyaa keenya hordofaa waan nu daawwattaniif galatooma.